Mere ruuzi makana nyaatanii akkas jedhee nasri foon yaaduun oolta. Silaa birriin sirraan baatu mee kootu boru 2,500 walitti baafneti hoolama goggoyduu illee taatu binnee miti. Ati ma kiyya nama dheessi. Sirraan baatu ani moo asli wayni asli kun immoo laa ilaaha illallah. Sirraan baatu ati sirraan baatu. Keessumaa nuti dhufee mee silaa duniyaan sirraan baatu kootu boru ashittiif Hamzaa hoolaa dullatti illee taatu binnee fi sapiraayiz goona. Hoolaa dullatti binna dullatti malee akkas maleen ta'uu si jammar. Dhugaa keessumaa namni badheenu amma hordoftoonni si jala jiru ana jala jiru kun nu taallaba beektaa kaayiroo kana keessa akkana jiru namni nu beekne jiru waan taaneef keessumaa nuti dhufe kana hoolaa wayii dullatti illee taatu binnee itti haqalloo boru maal jetta. Haguma viidiyoo irratti illee taatu poosti goonee eegas hin nyaanna isaan ofirraa hariine. Dullatti bitu wayyu duruma bitu wayyu xiqqoo isii asliidhaan malee manni kan keessa jiran sun badaadhaan asliidhaan si malee gujjirta wayyaa rabbii kiyya asli. Naamsu. Ati maaliif teessee eeda silaa? Naman qabu maaltu dabala otoo 300 kennaniif immoo 500. Sa'aatiin isinitti tolu sa'a isin hojii fixan koomentii barreessa. Makii warri makii jala jirtan illee warra jala jirtan sa'a meeqatti? Xiqqallu moodhiif. Waliin nyaannamu isaan qofaaf jira. Laa. Nuti maqamaa fi isaanii malee ofii nyaanna. Anaafatu osoo foon hin nyaatin turre bar. Namuma Itoophiyaa baadiyyaa keessa fagoo jiru. Foon kan jaaladhu bar. Saan kun sadde sa'a meeqa? Sa'aatii 4 asrii booda moo? Asrii booda? Warri Dubaay sa'a 10 jira. Warri Suudii sa'a 8 jira. Warri wayii sa'a 4 jira. Kun sa'a 5 jira. Kun sa'a 2 jira. Isin hunda keessan isinitti tolu tokkochaa olaa dhibban bituu deemnu. Galataa isaan bira. Keessumaa akkamitti harka qullaa itti dhahin haree kan siin jiraa jiru gurri siin dhaga'uuti. Hoolaa finnee dhahina. Ganaa miciyyoonu kaleessa dhufte xiqqishoo haa bubbulan egaa torbaan takka booda nama dhaqanimi. Ammas osoo yaamamiin deemnaan haa yaamanii. Keessumaa ka weelkaamii. Allee hin beeku nuyi barnoota keessummeessuu qaba. Egaa garuu nuti isaan bira dheenee osoo hin ta'in akka isaan bira dhaqanii osoo hin ta'in isaan yaamaniiti bara. Hin dhayinu mana isaanii haa asii manta ta'eeti. Bareedaan ta'u Hamzaan rakkoodha rakkoo. Maali? Ilillee. Haali hin dhaqanii. Maa rakkoo jiramu? Hanga seem isaan yaamuun eegina akkasii miti nutiitu yaamuu qaba mana keenyatti. Dhaqa rakkoo jira maki. Isin dhaqa. Ati dhayxu? Hai oowwitutti namni bara oowwitutti hin dhaqani bara xiqqishoo namni lafa qabatu qaba. Akkasi bara aadaattillee. Hin beektaa idhaati. Akkan jechuun hin beektaa jechuun. Hayaasi. Namni beektee nama halaalaa walitti dhufee namni kun wal yaadee jira wal dubbisuu qabaa. Saniifuu xiqqishoo guyyaa 5-7 takka gisee ta'e bira dheena. Namni wal yaade lamaa yoo halaala irraa walitti dhufe maal godha kophatti mana keessa taa'ee. Thank you bareeddu. Maalittiin beekaree ansan? Hayi. Wayyoo. Wayyoo kuratu ame laa ilaalaa wini balleessu eebane. Kiyyaako. Kiyyaa egaa ifaa jecha maa. Soddoma malee wini kiyyaan badu beeka. Akkuma soddoma malee ni balleessa. Wayne. Maal mana seenaa miti nurraa hoosaa silimaa laasa. Leenci mana seene. Nurraa hoo leenca harkatti har'aati. Wini kiyya hin badu inshaallah. Namni wini leenca raakkan xiyyaara lama inni argata tirippile irratti. Ani amma bare argadhee oole bara haasee anna dagachiifte malee
Osoo tirippil irratti wal gargaaraa jedhanii kuma 30 finnee oolle bar. Kuma lama itti dabalanii qaba. Winii 39 qaba. Dhaggeeffadhu amma wal taana. Winii 39 kuni tapha 39 moo'eeti. Har'a ta'uu baatullee kalees dheengaddas moo'eeti. Winii kana leenca malee fudhachuun hin ta'u. Lakki leenca moo qabxii leenca? No, leenca. Qabxii Maki leenca malee. leenca na kennu jiru. Nakka badiyyoo sodaatte dhiisi malee. Qabxii leenca yoo ta'e wal gargaaranii sirraa fuudhu. Faamilii wal maalii fi faamilii ifama. Dhaamsi maali daasli? Leenca eegaara bar. Namni kan nu barbaadu durarra kan nu qabee dubarratti kan nu. Chukee. Na dhaggeeffadhu istiin hima uummata keetitti itti milaan. Giiftii guddaa leenca fa'aa waan guddaa si kan nu barbaadan durarratti si kan nu qaban. Eegamni mootellee raafudhannee nuti akkam gootan. Akkasii. An barkama kanarra namni sirraa fuudha tura mamee wiinii 49 sirraa fuudha sanii abiibti. Beetu ijoollee. Leenca malee sin jebar wiinii namoota oltee kan namootillee fudhadha sirraarra. Wuyi silkii cabse nan faamiliin keessan waliin gubate na fakkaatan irraa gubatan. Ani gaafa TikTok guddaa jiru sallee si qaxaqaxaa ture bar dabilidha guys. Sobdi. Si qaxaqaxaan ture aanu. Qaxaqaxaa ture nan dandeettu. Nama speed challenge guutuun qabuun. Bakka qaxaqaxaa jira faamilii. Dabili. Taati laa ilaa dhaabaa keessa jiran taphataaraa jaampiliinii keessa. Wallaahi anu si yaadee bareedduu koo baddee barna jala wanteeti naqee taphataa. Wanti qabatan waan gosa baay'eetu jira. Waan ta'e suuraa faa kaasaa qalamiidhaan waa bocu. Sana hunda taphatee yeroo quufee itti majalatti jarri immoo naa bilbiluu dhaqeetaniin fuudha. Haga sanatti immoo gadi ba'uu hin danda'an. Bakka seeftiidha jechuudha ijoolleedhaaf. Daa'imachi keessatti gadhiistee harka isaanii irratti wanti wayii jira. Gadi hin baasu wantichi. Akkas jechuudha. Hin eegamu jira. Bakka utaala nutti nama jira. Bakka qalamii dibanutti bakka hundatti. Yaa bakkichi seeftiidha baay'ee tokko. Yoolaa dhufee na laalee achi deema. Suusiidha suusii. Namni amala qabu. Namni gaariin eenyu ta'a yoo ammarzii ta'e. Ajaa'iba! Wallaahi. Isin rakkoon keessan maali beektu? Namni akkas sharraxatee dhufee isinitti fakkeessu, dhufee miidhamaa isinitti fakkaachuu, bobboo'u nama akkasiitiin nama gaarii jettu. Nama dhufee firii ta'e gilxii isinitti haasa'u hin jaallattan. Jalaa du'e biyyatti.